Abaa of danda'uun mataa isaattuu namoota ba'aa itti ta'an gargaarudha. Mormii yaada suukaneessaa sin barbaachifnerraa fagaadhu. Waan si ilaallatu kan boqonnaa siif kennutti filadhu. Namaaf kabaja jaalala qabaadhu. Namummaan hangafa waan hundaati. Nama dhaggeeffatu ta'i. Furmaata namaa laallatu ta'uu yeroo maraa qophaa'aa fi ga'eessa ta'i. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota wali nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa warroonni yeroo hundumaa na cinaa dhaabbattanii na jabeessitanii na wajjin jirtan onnee kiyyarraa ulfaadhaa galatooma. Warroonni maamila keenyan ta'an immoo gara mana keenyatti dabalamuudhaan mallattoo bilbilaa tuquun sabiskiraayib gochuun barumsa yeroo asirratti darbu hordofuu hin dagatinaa. Barumsi kuni anas isinis hin fayyada. Faayidaa guddaas isinii kennuu danda'a waan ta'eef qalbeeffadhaatii hanga xumuraa nu wajjin turaa. Viidiyoo kanas hanga xumuraa dhaggeeffadha. Egaa har'a maal fidee dhufee mata dureen jalqabaa of danda'e jedhudha. Mee of danda'e jechuun maalidha? Hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjumaan tura. Jalqaba of danda'i. Of danda'uun mataa isaattuu namoota ba'aa itti ta'an gargaarudha. Mormii yaada suukaneessaa sin barbaachifnerraa fagaadhu. Waan si ilaallatu kan boqonnaa siif kennutti filadhu. Namaaf kabaja jaalala qabaadhu. Namummaan hangafa waan hundaati. Nama dhaggeeffatu ta'i. Furmaata nama laallatu ta'uufis yeroo maraa qophaa'aaf ga'eessa ta'i. Namni waa'ee kee waan fedhe yoo jedhee jireenya keetiin walitti hin fidini. Jireenyi kee jecha namaarraa osoo hin taane humna eenyummaa keetirraan ijaarame waan ta'eef eenyummaa miidhuuf jettee boolla qotuu sumii jechoota madeessurraa tasumaa fagaadhu. Suma nagaa dhoowwaa waan ta'eef namoota si miidhaniif yeroo rakkoo keetii si dhiisanii jijjiiraman milkaa'uu kee gochaan itti agarsiisi. Guyyoonni yeroo keetii qabxii xiqqoollee taatu jijjiirama fooyya'insaa akka qabaatuuf dhimmi ofirratti hojjedhu. Nama sirrii ta'uu keetiif ragaa bahuu qofa hin eegini. Yeroo hundaa namni akka si deeggaruuf hin dinqisiifamini. Jireenyi fiigichaa fi dhamaatii bu'aa ba'ii of keessaa haa qabaatu malee wantoonni martuu ta'an deebii kan argatan tasgabbii fi dhiisuu callisuu keessatti yeroo tokko tasgabbaa'aa dhaafis callisaa ta'i. Kan qabdutti gammadi, kan qabdu uffadhu, miidhagii michuu gaarii ofii keetiif ta'i. Sumii jecha namaa sitti facaasuu fi hin dhiphatini. Kan gammachiisuu dhiisa ta'uu sammuu keetiif tasgabbii haalota salphisee simachuu miira keetii eenyummaa sirraa ati jijjiirtu isa boqonnaa siif kennu san hin dhoksini. Ati haguugdee golga biraa keessa dhokattee jirtu garuu of gowwoomsudha. Kanaafuu golga eenyummaa keetii nama gammachiisuuf jettee tasumaallee hin dhoksini. Gadi baasii hojjedhu. Isa gaarii, isa yaraas, isa bareedaa fi isa ilaalcha ijaatiin fokkisu hundaa keessatti badii fi gad bu'iinna deebii ati kennituudha. Waan keessa jirtu haala itti jirtuu fi jireenya dhugaan jiraattu santu imala haqaati, galma boqonnaati. Waan salphachiisaa jalqabuma irraa of eeggannaa waan jaalatan filattan itti deemtan salphachuu fi of dhossuun achi keessatti eenyummaa biraa uffachuu yaaluun garuu hir'ina ofiiti.
amanu hir'ina ofiitti amanamummaa dhabuuf ofitti gufuu dhabuu fi ilaalcha gadi aantummaa gadi aanurraa madda. Kanaafuu eenyummaa kee dhoksuuf jettee eenyummaa biraa ijaarrachuuf jettee eenyummaa kee hin dhoksini. Eenyummaa kee isa jalqabaatiin imala kee itti fufi. xiqqeessanii of ilaaluu fi bakka humni ofii hin geenyetti of yaadurraa madda bakka filannoo kee itti geessetti ija jabinnaan humna guddinaaf ijjennoo hin raafamneen ofitti amanamummaa jaalala guutameen qoftuu si barbaachisa. Bu'aan bakka jirtu argachaa jirtu yeroo sitti beekama. Ilaalchi badaan gurra keetti asaasu miirri badaan keessa keetti maddu xiyyeeffannaan ati yaaddeesiif kennatti haalli itti alaa dhufaa qaama biraa jireenya keerratti simattu koongumaa filannoo kee ol ta'ee si to'achuun qabxii xiyyeeffannoo kee bakka jirtutti utubamee bakka gahuuf jirtutti argamuudha. Kanaaf jireenyichi imalichi tarkaanfii fi gantuudha. Jiruun sun hundi si qofa ilaallata. Isarratti immoo eenyummaa ta'ee jiraattu malee eenyummaa fakkaattee jiraachuu keetti qabaachuu hin maltu. Yeroo marayyuu eenyummaa kee ana jettee ofitti amanamtee jiraachuudha malee eenyuun fakkaadha ebeluun fakkaadha jettee ofitti amanamummaa kee gattee ofitti amanamummaa nama biraa hin kee jijjiiruu kan danda'u si qofa waan ta'eef ofitti amanamummaa qabaadhu. Keenya akkuma itti fufetti jira. Isinillee nu wajjin turtii gaarii godha. Maal irraa baranna jedha mata duree itti aanudha. Guyyaa keessaa gaafa tokko nama ogummaa muka muruu qabu tokkotu daldalaa muka xaawulaa tokko akka isa qacaruuf gaafate. Daldalaan muka xaawulaa kunis tole jedhee isa qacare. Iddoo kamii fi mukichi inni muruu itti agarsiisee innis qottoo isaa fudhatee muruu jalqabe. Gaafa guyyaa jalqabaa muka 18 muree oole. Daldalaan isaa qacaree baay'ee isa ajaa'ibsiifatee akka kanaan itti fufuu qabda jedhee ajajee ittiin boonee biraa deeme. Guyyaa itti aanu muka murtuun kun 15 mure. Akkuma guyyaan dabalaa deemu mukni inni muruu 12 10 jedhee jalaa gadi bu'aa deeme. Inni muka muruu kun ajajaan koo akka duraatti na arguu muka xiqqaan muraa jira jedhee guyyaadhaan humna isaa dabalee muruu yoo deemu baay'inni inni muka muruu baay'ee xiqqaachaa deeme. Guyyuma eegaleen humna hamma kanaa baasee garuu muramuu xiqqaachaa deemaa jedhee ofitti aare. Guyyaa tokko daldalaan isa qacaree dhufee waan jiru ilaalee xiqqaa murte jedhee gaafii tokko isa gaafate. Gaafichis akkas jedha. Isa xumuruuf qottoo kee yookaan murtoo kee yoom qaratte jedheeni. Innis deebisee qottoo qaruu jedhee yeroo qottoo koo qaradhu hin qabu yeroo muru malee jedhee deebiseefi. Egaa asirraa maal barattu laata? Viidiyoo kana akkamitti hubachaa jirtu laata? Kan irraa maal hubattu? Hubannoon keechan maali? Hojiif fedhii qabna. Tooftaa isa garuu baruuf qophii miti. Tooftaa hojii tokko yeroo jalqabnu haala kamiin jalqabnaa, haala kamiin itti fufnaa jenneetoo hin hubannu. Hojii ni hojjennaa. Jireenya maatiif, jireenya hawaasummaa, jireenya afuuraaf, beekumsaa fi of ijaaruuf garuu yeroo hin qabnu.
galma keenya bira gahuuf barbaanna garuu daandii isaa beeknu hin qabnu. Daandii kamirra yoo deemne jireenya keenya beekna jenneetoo adda baafachuun hin nutti ifu. Kanaafuu namni tokko yeroo adeemu karaa kamtu isa sirriidha, karaa kamtu isa dogongora jedhee dirqama adda baafachuu qaba. Diinagdeedhaan badhaadhuu barbaanna garuu waan diinagdeen nurraa barbaaddu hin goonu. Fedhii jijjiiramuu qabna garuu kutannoo jijjiiramaa hin qabnu. Dhaggeeffachuu yeroo qabna gochuuf garuu yeroo hin qabnu. Taphaaf yeroo qabna tapha jireenya keenya ilaallatuuf yeroo hin qabnu. Walumaa galatti tarsiimoo hojii keenyaaf malu ittiin hojii keenya maskuun dirqama filannoo hin qabnedha. Kanaafuu iddoo jirru dhaabbannee maal akka hojjennu hojjechaa jirru maaliif eenyu hammam kan jedhu ofi gaafachuun dirqama jireenya keenyaaf gaafii dhiyeessuu qabna. Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtootaa hordoftoota keenya nageenya koo siniif haa baay'atu jechaa viidiyoo kanarraa waa hedduu barattu jedhee tanan kan siniif qoode anaafis barumsa akkuma ta'e isiniifis barumsa ta'a jedhee tan laala. Namni tokko ni dalagaa ni hojjeta hundi keenya ni hojjenna keessattuu shamarran akka kootii gola madaamii keessa jirrudha. Viidiyoon kun isin fayyada rogaan dhaggeeffadha. Mee ni hojjenna baay'een keenya ni hojjenna waan xiqqoodhaan garuu ni gowwoomna. Maal akka hojjennuu fi maal akka gochaa jirru ni beekna garuu kan hojjennee arganne san bu'aa dadhabbii keenyaa san baay'een keenya hojiirra oolchaa hin jirru. Kanaafuu hojiirra yaa oolfannu. Gola ormaa kana keessatti hin hafnu. Gaafa gola ormaa kana keessaa baane hoo maaltu nu mudata? Boru asii yoo baane jennee mindaan madaamii kuni yookaan immoo mindaan biyya ormaati argannu kuni nu wajjin gara biyyaa gala moo hin galu jenneetoo hubachuun dirqama keenya. Kanaafuu har'arraa eegallee bakka jirru kanaarraa eegallee of ilaallee eenyummaa keenya barree maaliif akka hojjennuu fi eenyuuf akka hojjennu dirqama keenya beekuu qabna jedhee yaada. Egaa viidiyoon kun si fayyada. Kanaafuu dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Turtiin wajjin qootaniif immoo guddaa tokko galatooma. Dogongora qubeeyyoon qabaadhe immoo na oofalcha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.